Kitiya, Wayya lubbiyye. akkam nagaa? Wala kabajyo. Wala ka. An takka kushina si argeen beeku bara lubbiyye. Kanina dureetti na faarsite jedhee gotilleen kushiinaan isheen tanaan jettee? Kushiina si argeen beeku kan dhugama dubbachuu fi bar dubbiyee. Mee takka kushiina na argitaniirtan jedhi uummanni bar sapiraayisii ta'ee namni 1,000 fi 2,000 dhufee bayan. Ajaa'iba! Uummanni Walaa qabanyu. Girisaa bara Oromoo. Wallaahi. Lubbiyee dura nu himisee ni gisee kushiinaa seentu ammaan booda yoo shaayii illee danfistu. Ani kushiinaa seenuu fi koottaa. Gama ani jechuu, aniin tun jechuu, qasaman bila jechuu. Jaarsa kiyya, an dhiiranii hin fadhu malee jechuu silaa fadhe jechuu. Nakaadhee bakka. Amma lala nyaata nan hojjedhe lala. Agartanii? Akkana gootee. Waaw maashaallah maashaallah. Bilaafiyaa Maqaan bilaafiyaa. isaa afaan na badeeyyuu Arafaati. Arabiin maalii jedhanii hin bada biyyan? Magluuba moo maalii daladdaati? Usduqaa dalageen. Usduqaa. Ustukaa. Usduqaa jedhame. Usduqaa. Tuqaan ta'e abiddoon jabaata. Usduqaa jedhame. Usduqaa jedhee bara usduqaa jedhee maal taatee usduqaa. No, usduqaa. Uummata namni afaan argee beektan tolu seenaa gurbaa. Lubbiyee garuu maashaallah wallaahi. Ajaa'ibuma bar shunkurtaa murtaa irraa beekaa bar namni nyaata dalagu. Achirraa beesi. Aan dhugaa dubbachuu fi Arafaati. Timaatimii duratti akka namni nama 40 akkamtu isheen irra godhe timaatimii dura akkasii murtisan. Uuz bedashaa dannaqee malee. Wallaahi dhugamaa bar Wallahi maashaallah. walfaana gootii bari nama kunoo reesturaantii keessa hojjetu bari. Akkana. Taada qawween. Akkana si beekna kunoo. Tanaaf Lubbiyee ka beeknuun kun kanaan beekna. Laal dhageeffadhu, ila dhageeffadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Maquma isaa san Mee namni dhibba shananiin kun jechuun mee lubbuyyee nyaata likibbeeta likitti hojjette nama dhugaa jedhe kosi dureetti wanni siin jedhaniif bara bidaashii jiti maqaa kana wanti sii baasaniif namni waa godhuu beekuu fi namni waa godhuu hin beekne already shunkurtaa muroo irratti beekama. Qasaman bi jecha dhugaati. Jaalattee jibbitee bishaan irra dhugi. tana qawween. Wallaahi dhugamaa bar achirraa beesisa. Shunkurtii murtaa irraa beesisa namni nyaanni isaa gaariidha. Bishaan shunkurtaa jira jala jirtaan. As jala jira nagalchuun dinne. Walaa qabanyu lubbiyee yoo anan zela dhufe Kebeekii nagal. kottu gali kebeekii kana wallahi niin fadha kottu lubbuu. Niin fadhaan jeessa taabee kalakkale. Koo obboleessa koo gaarii. Dhugaatee bara. Of course wallahi dureetti. Abbaan ishee godheet. Adaa ati qimamii tana maqaa rabbi. Ayi si'i qalanii ana haa nyaachisanii. Bada dureetti tiyya naaf jiraadhu. Naaf jiraadhu. Kebeekii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoon ulfaadhu obboleettii teenya carraa kana nuuf kennu keetii fi ogummaa keellee namoota 2,000 hordofneerra ogummaa baay'ee maashaallah ta'e qabda. Kunimmoo qindoominaan waan si boonsu itti booniin jedha. An kan na dhibe qoy amma fakkeenyaaf namni tokko already nyaata seenee kushiinaa isaa hojjechuun aduma jiru isaa walalaa. Kuma lama maaltu fide nam 2,200 dhufe bara hizbiin maal taate qoy kushiinaa seenuun narraan hin ba'an. Ajaa'iba rabbi. Maashaallah dha jechuun Ani nama jaalatamu namni akkasii dhufee jennaan qalabatii kan keessa bari anummaa ammaa dhaga'uudhaame jedhee ofii aaraa ture. Maal Qalabatii keettu hadhase. Sargii keettu hadha yaani qalabatii godhatuun kee hadhase. Fan of taatellee. Salaam alaikum. Inshallah ammaa dhufa sargin isiillee. Abwaa'ee sarginaa seen abbaa si buusan. Buu dandeetta. Deemu. Ana haasee ka haasee adda jira maal taateerta. Ana ammaa ajabu baas ta'uutin. Khalaas waa'ee sargii minaan dhiira dhiisi. Ani wanni haasaa jiru waa'ee nyaata. Dubbate ka biraatti isaan jennan akkami anaan jechuu dandeessa. Inshallah hin gaa sargin isii jedhe wanta biraan tan jedhe hin jiru. Een barbaadu nan jedhan. Anumatti fuudha jaalatti jibbite. Bakka itti wal fuudhan dhaqee haasee abbaas. Akkasi dureetti wallaahi baay'ee bareedaa nyaanni hargisee ta'e jechuudha qaamasee nyaadhee isin garsiisa. Dhufuu qoy dhufee nyaadhuu amma dhufuu. Horoo bareedaa. Si bira jiraa bar lubbiyye. Wal bira dhiyoo jiraa bar. Qoy ati dheengadda maa fi dhuftee maa fudhati lubbuu. Nama ergee namni naa fuudhee bar. Uska kan na dhibe meere biyya
Mee nyaata kana nama iyyuu murtaate maatiin cidee hojjeta. Kuma lama maaltu fidees bi. Ani saamtuna ajaa'ibee bari qoyaati gisee dura takka jalqabaaf kushiina amma seentee bar uummanni sappiraayis ta'ee dubbiye kana keessa akkaataan ciraa shunkurtii keetii. Qoy eessa daladdi qara jennee mana. Wallahi bireetti nama ta'a. Qoy shunkurtaa kuma namni cirutti hin ciree kam cire. Lakki namni gariin hin beeku bar harka of jirta jedhee eegaara ka sodaate meeqa kan. Dhugaa jettee wallahi bakkas ani dhugaarra dhaabbadha beektee eenyuyyuu abbaa fedhee ayyootii yoo itti masakkareetiin kan siraa godhee qarqara malee jibeen bulan abadan jiruu qiyya keessatti. Garuu gisee salaaxaa itti daladdee nyaata kana bira amma waa sufuraa keettee gatteettu bari akkuma ajaa'ibaa mi'aayaa nawaami yeroo isa dubbiyyee. Bade sareeti. Amma jechuun salaaxaa ka gurumbaa dalagamu kam dalaga? Nyaatuma kana nyaatuma kana yoo argaara waan sajaawu keessaa wallaahi maqaa isaatiif nyaata kan hadhuma arguu jira. Maal dachoo obboleessa? Nyaata kanaafuu jechuun akkanatti argeeyyuu hin beeku malee. Abbaa sodaa qabanyu ruuza argiteen beektu. Ruuza. Bashoon jedhan yoo taaqeeta keessa kaan jedhan gangaletteeti gaaraa keessa deebitii jedhan. Gizee namni iddoo kabajaa siif kanneen kabajaa kee ofitti wallaalin ishee. Akkasumatti bari ajjecha kiyya nama badhate maa miira aarii keessa hin ta'u rafaati jechi kiyya bari jechuun maqaa ati naan jette kanallee dhagee hin beeku tokko jedhu dhugaa jettee mu jira. Dhugaa jechuun nuti amma akkaan amma fakkeenyaaf amma harargee maqaa tokko malee harargee bahaa jira harargee lixaa jira already akkas so akkaan itti beekutti usduqaa jennaan yoo adda adda ta'e ruuzaa fi suugoo jennaan akkas. Okay. Akka nama garii ruuzaa fi suugoo saniin beekuun waaniin. Mudii qabachuu akkasii harakaata san macheem rabbiin kiyya na keessan keenya already ejjennoo qaba waan hin godhu niin godhu waan hin jibba niin jibba waan hin jaalladhu niin jaalladhu dubartii of taatudha bakka siigalee oftee jira ofitti ooman bakka. Sirriitti malee kana namni martuu si masakkaa kana sadiitti jedhu akka ofitti amantu amanamuu baatu qabdu hin beeksisu. Amma bilchaachuu jira yeroo salaxaa geette faamiliin hordofa akkas shukuriyaa takka galchuu. Garuu laayifiin bantu kaa maaliif beenanu wama kushiinaayyuu balbala beektuun seenu. Wallahi keessa keessa na arabsaa jirta walaa qabanyu. Wama shawarmaa qofa nyaattus yaani gisee maraa. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Walaa qabanyu. Uummanni barshee walii godhaa lubbuyya nyaata godhaa jirte wallahi azalaa koomitti walii barreessanii hin arga. Ani wallahi gisee nama kuma lama arge maaltu maal ta'e yoo jedhu addaasitti kushiinaa jira. Sheer walii barreessan sheer walii godhaa lubbuyya nyaata. Ani suuqii jirta seesi jala dhufeeyyuu. Suuqii har'a galgalaan galle nyaata keenya godhannee okay suuqii akkasitti galgalaan galle har'a. Irafti hadha maasha Allah. Liyaanillee as jirti kunu. Liyaan as jirti fooloo godhaa inni adda manni dhiisin kadhannu nuti. Akkas kebeekii. Akkasii faamiliin kan kee si jaalatanii asii akkasii ilaaluu qabda. Wai ati kebeekii ati jechuu ati dhiiraami. Dhaabbatni ifama ati dhiiraa sin jechuu guyyaa afaan kana dhadheeran namitti shamsii argitu. Ifama fakkeenyaaf nama tokko gaafa yaanii itti dhiyaattee agartee itti dhiiraa jechuun. Rakkoon qabu dubbadhu. Ifama garuu. No, chiggira.